Qajeelcha karaa bitaatiin. Waliin dhibina. Waldhiibuun qabnu amma sagantaan kun akka bareedu yoo barbaanne hundi keenya gahee taphachuu qabna. Kanaaf suuta jedhaatii wal dhaggeeffadhaa. Waliin dhibina. Artistoonni asuma fuuldura kana dhaabadha. Tarree qabadha asumatti. Waliin dhibina warras artistoota bira jirtan dubarti deebi'a qeerroo. Dubarti deebi'a. Waa'oon danda'amu yoo. Eeloon danda'amu. Waan keessummaatti ga'e. Waan keessummaas godhu. Eenyu keessummaas godhu. Wal miidhuu dandeessa waan ta'eef waliin dhibina maal taatanii? Wala dhaggeeffadhaan tokko sirna gaggeessaa artistii keenya beekamaa Nohoo Gabanaa seenaa baay'ee dheeraa qaba waan ta'eef warri asitti wal dhibaa jirtan gama caa teessoo jira. Namni baay'een ni aganaas yeroo inni guutti waan ta'eef gidduu kanatti namni miidhamuu danda'a. Gama caa iddoo salaataati amma iddoon sun nu dhaggeeffadhaa. Warri margarra dhaabattan hundi keessan gama caa qeerroo socho'a. Warri as keessa teessan iddoo qabadhaa ta'a. Sagantaa bareedaa taasisuudhaaf walaa dhaggeeffannu. Artistoonni akka asirra dhufan barbaaduuni isin gadi bu'a. Ibsoo kennaafi maalirra ta'a tole haa dhufani. Isin bu'a dargaggeessi qeerroon bu'a artistoonni haa dhufani. Walii haa gallu. Akkasii walii galuu qabna. Yoo ijoolleen artistoota haa dhufan jettan isin iddoo gadhiisaa fi dhaabadhaa yookaan xiqqii qabadhaa.
walirraa dhoowwamaa nama miidhuu dandeessani bara. Jarana walaa dhaggeeffannu ijoollee dhaggeeffannaa warri as keessa seentanii artistoota bira dhaabbattanis iddoo qabannaa dhaatattaman. Warri dhaabbatan ta'a warri as keessa dhaabbatan ta'a teessurra warri dhaabbatan. Ijoolleen artistoota bira dhaabbattan al tokko artistoota garana fudhachuuf jenna waan ta'eef iddoo nu gadhiisa al tokko. Dargaggeessi al tokko xigii qabadhaa wannoo iddoo qabadhaa yookaan gamachaa. Namni kaina artistoota seenani teessanii amala kennuun hin danda'ama bara. Namoonni kaina achuma iddoo qabadhaan walaa dhaggeeffannu amma sirni kun akka bareedu barbaannani. Kanaaf naamusa qabannee gaggeessaa artistii keenya seenaan isa yaadatu gaggeessuudhaaf hundi keessan iddoo qabadhaa. Mee margarrattuu ta'a, seediyoom irratti ta'a, gulatti deebi'aati ta'a. Warri fuuldura san dhaabatan ta'a. Marguma irratti ta'a seediyoomii keessa. Ijoolleen qeerroo duubatti deebi'aa maal taatanii maanguddoonni haa ta'u iddoo qabatanii. मैं खाना चला Amma warri tribunii keessa dhaabattanis gaazexeessitootaan alatti gadi bu'uudhaan ammas keessaa sagantaan ergaa lamuuf waan ta'eef. Isteediyoomii keessa taa'achi margaba ifama nu godha al tokko gadi nu ba'a. Naman dabarsiin amma guutee jira tribuniin. Mee dhageeffadhaa.
kanniisaa rabbi sinaa godhu gurmuu teenya gurmuu kanniisaa rabbi haa godhu jabaadhaa geettattaa bakka walii laadhaa iddoo teessumaa waliif laadhaa waliif quuqamaa geettaa ati akka sagantaan tun bareedaan geggeeffamtu namuutuu geettattaa iddoo qabaddaame sirri lama stadiyoomii keessas ta'a warri fuuldura kana dhaabatan duubatti deemee ati ta'a margarra ta'a. Namni tokko keessuma jala qeerroon tokko ayidariin jala kaa'ame ayidariin jala namni tokko teessoo rakkateettan nama tokko keessuma tokko asirraa kaasiin jira asirraa. Hello, walaana geeddi yeroo tokko warri balbalarra jirtan keessummaa ol galchaa jedhani afqafaa iddoo waan ta'eef gara istiidiyoomii keessa bal'ifadhaa ta'a lafi jira waan ta'eef. bakka janaazaan kaarraan tana kabajaan geggeessaa deemnu bakka taa'u makiinaadhaan achi dhufee kaduubaatiin ammoo bakka itti sagadamu waan kana hubadhaa hanga fageenya geggeessuu deemnaa miti mee obsaa tasgabbaa ijoollee nama gurguddaadhaafis bakka kennaa dargaggoon gaggabbaa hawan dhageeffannoo obboleeyyan keenya agaraa wanni sagantaan bareedaan kun akka nu jalaa hin badne bakki amma taa'ee jirtan ka fuullee jiru kuni bakka makiinaan goota har'aan tana gaggeessaa jiru qabatee dhufuutti dhaabbatudha. Laala isa duuba immoo bakka itti salaatamu bakka salaataati obboleeyyan keenya waan dhageeffannu waan kana hubadhaa ifuma keessan murteessaa mee akka isinif fakkaatan murteessaa waan guddaaf walitti dhufnee beeka tasgabbaanee haa hubannu bakka wal dhorkachuudhaafii miti warri ijoolleedhaa warri dargaggootis manguddoo dhaabbattu yallaalaadhaa barcuma irra taa'ina wal kabaja asirraayis warri akka ijoolleedhaa gabbu'aa qaaniidha manguddoon osoo dhaabbattu sagantaa kanan balleessinaa obboleeyyan keenya piliis bakki itti duraa bakki teessan tun bakki hudhaa duraa sun bakka janaasaan makiinaadhaan dhufee itti dhaabbatu isa duuba immoo bakka itti salaannu sirna qaba gaggeessan gara duubaa deema warri osoo manguddoon namni guddaan dhaabbatu
barcuma qabate qaanfadhaa bulayyan keenya warra asikaa ijoolleen meelaa islaala isin harkaa jirra. Galatoomaa tasgabbaa bakka qabannaa dirreedhaas gadhiisaa. Asammoo bakkaanan dhaabbadhu kana duubaa fi cinaa fi gamaa gamana warri jirtan warri ijoolleedhaa warri dargaggoodhaa keessumaan bari hin dhufne maatiin gooticha keenyaa hin dhufne bar nama hedduudha isaa wajji dhufuu deemaa bar eessa keenya mee eessa keenya gara keenya hunda keenyan keessummaa gaataani eenyu geggeessina mee laala please naannoo kanarraa itti qochi walirraa asiinu dargaggoonni fi keessanii yaadaalan ifuma yaada amma hoggaan janaasaan dhufu akkananni hoggaa dhufu nama baay'ee dhufa manguddoon dhufa maatiidhaan dhufa keessummaa fagoodha harargeedha arsiidha biyya hundaa dhufeen dhufa kan finfinnee dhufeen dhufa kanaas kuma qabadhaa obboleeyyan keenya. Rabbiif jedhaati nu bu'aa dargaggoonni keenya as keessa jirtan asirra keessani fedhii waan nu bu'aa walqabuudha namoonni baay'ee kuma meeqa ta'anii wajji bilis nu bu'aa Warri kun oduu taa'anii akkamiin mul'isan? kabaja aadaa keessatti maanguddoonni wantoonni dhaqaati nu bu'aa isu please ita asis manguddoonni beeku qabatanii dhufaa jiru eessa keenya nama kunneen jaarsolii dhufanii maatiin rooboo walaataa jaallatan dhufaa jiru iddoo keenya hin qabnu waliin dhiibnu wal dhiibuun isaanii bu'uun waan hin oollee fi wal kabajnee haduun dargaggoonni keenya ilmoon keenya gooti keenya kabajaan gaggeessan warra seetan fuullee maalo. kanaaf akka gaggeeffannu isin beeku ijoollee aadaatiin guddatanidha. Asii nu bu'aa jechaa jiru. Nu bu'aa fedhiin keessanii nu bu'aa. Kanaatiif jaarsolii ala keenya isinii asin teessu gara irraa. jechuudhaaf hunda isaaniis deemaan jenne namni kajoolleedha laalaati maadaa keenyaatti safuu keenyagaa wal kabajuun warra guddaa kabajuun arraan tana bakka guunnee maatii gootichaa eeysaa ta'umme keessummaan gaggeessaa kanaaf fiddeedhaa bakka adda addaatii dhufe eeysaa ta'umme kanuma yaadaatii aduudhaa jirani beekna aduu hamtuu jira daqiiqaa muraasa sa'aatii takka bakkanaaf haa wal cinqinu haa rakkannu obboleeyyan kenna haa rakkannu tuni jaalala kabajaa hangama keessaniif qabda waan ta'eef waan gaariidha garuu kanaa qabatu jechuudha.
Galatoomaa Fayyaasaa dirree bakka makiinaan irra taa'u kanas achirra warri dhaabbatanis bakka qabadhaa. Ella dhaggeeffachaa jirra dargaggoota keenya kabajaniitu ba'aa jirtan sin kabajnan illee deebisne iddoo kanarra warri jirtan bu'a harka mirgaarra warri jirtan kun bu'a please bu'a of ajajaatii of kabajaatii aadaa keessan kabajaa bu'a kanaatitti buutu ammallee itti buutu dalagaa please wal kabajaa amma kana waan goota keenya geggeessina innee wal kadhachaa jirra bane namoonni harka mirgaa jirtan dargaggoonni bu'aa sirraa nu bu'aa humni nageenyaa naannoo keenya as jirtan gara waltajjiitti karaa mirgaaf karaa bitaa warra jiran kana qooda nuu qabsiisa. Warri karaarra teessan kun asirraa bu'aa namni eessaan kana. Namoonni karaarra teessan kun ba'aa hundi teessan kun Dhufaa jiranii warri salaanninis ga'ee jira warri salaataan qopheessaniis qophaa'aa xiqqoo nu eegaa osoo janaasaan hin dhufne salaatuunis hin ta'u sheekotiin as jiranii warri dhufaa jirus warri as jirtanis qophaa'aatii xiqqoo nuuf afaddaa dargaggoon keenya immoo bakka nuu qabaddaa. Warri karaa mirgaa kun diddanii iflaala ifumaa deemee allaala Rabbiif jedhaatii jaarsolii dhufan abbootii gadaa abbootii amantaa dhufaa jiran kabajaatii iddoo nuu gadhiisaa maatii nu hoogogonaa iddoo teessis nu qabnu nu gadhiisaa dargaggoonni keenya rabbi fedhaafi please namoonni karaa keessanii karaa cuftan kun ammas nu gadhiisaa karaa nu gadhiisaa kottaa bu'aa isiniin jechaa jiru hiriyaan keessan hiriyoonni keessan nu bu'aa wal kabaja isiniin suraamaa jiru hiriyoonni keessan suraamaa jiru bu'aa sirna kana bareechan jechaa jiruuti waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaafi bu'aa waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaafi nu bu'aa humni nageenyaa as keessatti naannoo kanatti ramadan kana harka mirgaatiin warra taa'an kana karaa nu qabsiisaa.
obboleeyyan keenya warri muslimaa warri salaataaf jarjartan nu oobsaa dhufaa jira walumaan bakka takkatti salaadhaa. Please, warra seessan dargaggoonni tokko hundi keessan nu bu'aa. Unumni dhaggeeffatu yoo baattan hiriyoonni keessan si waamaa jiru bu'aa. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaati bu'aa qeerroon keenya. Goota keenya kabajaan dhaggeeffannu. Ulfaadhaa nu bu'aa. Waaqayyo sinaa eebbisuu sirriifa keessanii nu bu'aa. Humni nageenyaa gara waltajjii kana bitaa mirgaatti nu godhaa. Qeerroon keenya nu bu'aa ammallee. Nubu'aa ulfaadhaa waaqayyo sinaa kabaju. Namoota kumaan lakkaa'amutu dhufaa jira. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni naannoo, hooggantoonni federaalaa, maatiin, jaarsoliin biyyaa dhufaa jiru. Isaan dhufanii iddoo ta'an yoo dhabanii nu qaanessa. Itti qaana'uu danda'uu qabna. Please. Dargaggoonni keenya bu'aa inni achi teessee ilaaltu kun bu'ii maal qaba yoo buuteen? Dargaggoon kanaa xumurru osoo akkana jiru akkana nutti hin dhufne. Gootni gaggeessaa jirru dhufaa jira. Ataraa daddafaatii bakka qabadhaa tasgabbaa. Sirni kun sirna gaddaatii beekaa waca baay'eellee hin barbaadu obboleeyyan keenya. Warri manguddoodha, warri bakki isin barbaachisu bakka qabattamtu bakka qophooftu irratti taa'a. Qeerroon keenya fi ergaa keenya geessanii ba'aa jirtan baay'ee galatoomaa waaqayyo sinaa kabaju. Warra haftanis please. Dargaggoonni irraa karaa fi karaa namni galu keessan kun gadhiisaa. Naannoo kanarra hojii keessan gadhiisaa irraa. Reenki goota keenyaan dhufaa jira. Namoonni kuma hedduudhaan waliin jiru. Ammallee walakka hin deemne dafaatii nu ba'a. Dargaggoonni keenya ammallee keessatti alaaf iddoo gadhiisaa ibsaa jira. Humna nageenyaa naannoo keenyaa karaa bitaaf karaa mirgaa kana dargaggoota taa'an kana akka isaan nu waanan nu godha.
Family itu fujiran jadi ni kalau nami tu kalau yang nanti kuyu jalan kam nami. Family itu nice. Family itu fujiran. Agam-agam akan menunjukkan. Hawaasni keenya sirna gootaa fi hayyuu fi qaroo keenyaa geggeessina waan ta'eef ofiif wal keessummeessa. Hin dhaga'amaami? Ni dhaga'ama? Hawaasni keenya sirna gootaa qaroo keenyaa kabajaadhaan geggeessina waan ta'eef ofii wal keessummeessa. Nama guddaa keessan, hangafa, hayyuu keessan, artistoota keessaniif qeerroo fi qarreen as jirtan iddoo kannaa fi wal kabajaa wal keessummeessaa wal teessisa. Nuti wal ulfeessinu guddanna waan ta'eef jecha akkasiin bareeda. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan isteejirra dhuftanii gosa isaa dubbattanii fudhattu. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan. Cepat terus, Ifam cepat. Namni hundinuu har'a guyyaa kun guyyaa hayyuu qaroo keenya goota keenya artist qabsaa'aa goobnaadhaa ittiin sirna gaggeessaa isaa gaggeessinu waan ta'eef bakka jirtanitti wal kabajaa